Kadawar garaganit, walutum denjet, kadanu ante gatis, monaten wakabalis, injabesane numatiya, lallabe dagesi satunya. Yoya, daawwattoota hordoftoota daa'imtuu miidiyaa nageenyi sanbadaadha. Har'a akka isin agartani barreessaa, artistii fi joornaalisti Waariyoo Diid jaatanii isanii dhiyeessinee akka ittisu qoomii tanaatti itti dhiyaadhaan waliin bohaaraa isaniin jenna. Kadawar garaganit, walutum denjet, kadanu ante gatis, monaten wakabalis, injabesane numatiya, lallabe dagesi satunya. Artistoota baganaanii gara istuudiyootiin nama murte. Ayyee bagna kan nuyi ittiin sanillee. Ayyee dansaa maqaan si yaama maqaa hedduu. Waariyoo leen hin jira, ilmoo leen hin jira, kamiis yaama. Maqaa kana Kamiin asii yaama. lachuu bisa gari ilmoo leechaa waariyoo leechaa irratti rakkoo qabu. Waariyoo maatuma baase ilmoon oo akkam gulbe. Maqaan kun gaafa asii intaraansii xumurree yuunivarsiitii Finfinnee achi galee achitti mucaa tokko shaggar jedhanii shaggar Abdullaamii jedhaniini mucaa kanatti gibbii gisee baradhu boqota darbee kana nama usiiti ilmoon xiqqoon tuniin illeen as baratti garan deemti maaliidhe waan kaan gula ijoolleen maqaa kaan kaarnatti argate ilmoonaan jette gaafa boqota keennatti jijjiiran immoo ilmoo jedhamu ilmee jedhama akka saala yubar duraan na deebiftee armatti immoo ijoollee ilmee naa jettee ilmee jedhanii akkanatti naamni ga'uu danda'e. Gisee yuunivarsiitii seenaa waan xiqqaa ture. Waan xiqqaa ture. Jechuun ijoollee waliin baran keessa xiqqoo qeen dhibiillee hin qabu garuu irra xiqqaa. Achuun bulla kan baasu. Waan dansaa. Waariyoon eenyu eessa dhalate eessa guddate? Waariyoo tiita jaatanii naan jedhani. Akkuma ijoollee mursiise bula Booranaati. Baadiyyaa naannoo Dibbeereetti dhaladhe. Achi goota dhadhaa guddadhee warri kennaa gara dheedhe gara golbaa kan goggo'ee achi gara simintoo kan ol baanee mana barumsa simintoo tokkodhee kutaa tokko itti fayyadhee baradhee dhagaa kutaa afurii moo akkas achuma baradhee xumuree achi gara magaalaa kan dhufe hosteelii Jaarmanii jedhamu amma Nageellee Boorana tanatti nagalchanii achuma keessa baradhee guddadhee asumatti Nageellee Boorana Preparaatorii Faaskuuliitti barumsa asii elementarii fixadhee yuunivarsiitii gale. Atini ammallee aggumamaallee namu gannaan xiqqaatii yuunivarsiitii illee irra eebbifamtee baatee jirta. Sun malee ammallee ogummaa sadi qabdi. Artistii illee yuunivarsiitii irra joornaalistiin baate sun malee dabartee ammallee barreessa. Ogummaa tan keessa taatam gulbaatu taatam yookaan gulbaatee irratti xiyyeeffatee irratti hojjechuu jirtu ogummaa tan keessa tam. Yaa beekta dhalli namaa gaafa dhalatee addunyaa kanatti dhufu waan dhalateef qaba. Didhaysir jirtu jira. Biyyi lafatan irratti akkanumatti hin dhuftu. Lakkoofsa uummata Oromoo miiliyoona 60 jedhamu keessatti lakkoofsa namaa qof ida'uuf hin dhuftu. Gaaf dhuftu akka nam tokkootti waan sirra eegamu jira. Didha sirra eegamu jira jechuudha. Kan keessa immoo ani gisee yuunivarsiitii seenetti fidhittuun xiyyaanii yuunivarsiitiitti kolleejoota garagaraa jira. College of Humanities, Language Studies in the School of Journalism and Publication jedhamu filadhee achitti baradhee jechuudha. Gaafa achi seenu tokkoffaa kolleejiin tun bal'oo harti mataa ofii of keessa qabdi, sarba jechuudha of keessa qabdi. Language Studies kan jedhamu barreeffama qorannoolee afaanii literature garagara folklore
wanni kun cufayyuu asuma keessatti hammatamtee jechuudha. Kan dipaartimentiin achi keessa iskuuliin filadhee iskuul joornaalizimii jechuudha. Kan gaazexanya jedhan jechuudha. Is baradhee achi keessa suniin yuunivarsiitii Finfinnee baradhee eebbifamee jechuudha. Waan guddaa isaa. Gandi diqeena akka keessatti wanni argamu dhaloota gumaachite gamsi baallee gam barreeffamaa deemnedha. Gam barreeffamaa yoo deemne kitaaba qaroon booran durii ganum diqeena kana dhaloota barreessitee gumaachite kitaaba kana maqumisa yoo kaane qaroon booran durii maqa sarra yoo kaane maqa kana akkam bulfilatte si filatmoo namas si file wanni kun akkam kitaaba kana kitaaba jalqabaati qaroon booran durii kitaaba barreessuun duratti beekta itti yaadda akkuma riisarchi hojjetamu piroopoozaalii isaa barreeffamee aga maqaa filannoo maqaa fakkeenyaaf waan akkamirra barreessuu qabaa mata duree akkamirra barreessuu qabaa sorsii waan kanaa eessa argadhaa waan jedhan jiddi galeessu godhatee barreessitaa jechuun achi keessa kitaabii maqaan an filadhee qaroon booran duriiti. Qaroon booran duriiti jechuun abbaan gaafa waan tokko jalqabuu fedhu manumuufirra jalqaba. Achi keessa kitaaba qaroon booran durii jedhu yaa akkuma waliin beeknutti booranii qaroo midduu qabaa jechuudha. Qaroon booranaa addunyaa tana gumaachee addunyaa tana dhaalchisee agan jenne waan lakkoofsaan namatti himuu dandeenyu miti jechuudha. Achi keessa gaafa qaroon booran durii barreessitu hartii Oromoo, barreeffama Oromoo, seena Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu keessa tokko yaayyuu gumaachitee lafeetee dhaloota dhaalchiftee hawaasa gumaachitee jechuudha. Kanaaf jiddagal godhee maqaa qaroon booran durii jedhu kana filadhee seena keessatti ani gisee barumsa jirullee ijoolleen xiqqoo istirii xiqqoo waan dubbisuuf waariyo istirii naan jedhanii akka aadaa kitaaba waraabessi barreessee beekta mata dureen lafee waan lafee irraan fagaate dhaanii kitaabii xiqqoo seenaa irraa guddoo fagoo waan hin jirree fi qaroon booran durii kan jedhu kuni seena durii keessatti biyyoota isteetii addunyaa kana irratti seenaa galmeessan keessa fakkeenyaaf kan akka Pershiyaa jiranii, Chaayinaa, Egypt, Kushitik maani warri kun Ancient Kushitic Civilization, Egypt Civilization qaroomin gargara jedhamu jira. Gaaf gara keenya dhufu booranilleeni akka isteetii suniitti wanni inni addunyaa tana gumaache bal'u. Qaroon booran durii jedhee maaf barreessuu jedhee maqaan isaatiyyuu maaf qaroon booran durii ta'uu booranilleen akka seenaa suniitti yoo ilaalanii seena isaa dhokatee yeroo suutiin barreeffame malee akkuma Zaagwee sunfaa, Aksum sunfaa, akkuma Kushitik sunfaa, akkuma Egypt sunfaa gumaachinni addunyaa tana taasise bal'aa waan ta'eef akkasitti maqaa kan itti moggaasee qaroon booran durii jedhee moggaase. Waan guddaa dansa. Kitaaba kana immoo kitaaba qaroon booran durii jedhu kana akka ittiin barreessituuf wanni ka'umsisii ta'e yookiin wanni si hakaas maal jedhama? Wanni na hakaas yoo jiraate akkuma reefu siin jedhee dhalli nama kamiyyuu yeroo dhalateeyyuu wanta addunyaa tana dhufeef qaba. Gumaacha hawaasi kuni sirra eeguutti jira. Dandeettii fi ogummaa qabdutti immoo hawaasa kan keetiin tajaajiluun dirqamaa jechuudha. Dirqama dhaloota baataa jechuudha. Didhaa dhaloota kan jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu ani ogummaa kitaaba barreessuu asirmaan durallee kitaaballee inuma dudubbisallee kataatu fiildii nani baradheeyyuu akka harti hojjedhuuf akka barreessuuf
naa eeyyamtii jechuudha. Garas nasisitii jechuudha. Dhalootumaaniyyuu harti tana barreeffama kanallee hojjechuuf karoora qabuutiyyuu malee dipaartimentii nan baradheyyuu barreeffamaan waan walii dhiyaatu kanumaan didhaa qabadhe ofirratti beekee gara barreeffamaa seenee kitaabicha barreessee uummata gumaache jechuudha. Waan guddaa isaa. Dasa taanee kitaaba yoo barreessitu lafa haatee ofuma fudhatu hundooftee hin barreessitu. Seenaa gargara deemtee qorattaa nama hedduu barbaaddee kan beeku waan kan hin beekne irratti waa gaafatta. Wayii yaafatta. As keessatti akka barreeffama kitaaba kan barreessu keessatti wanni akka daasii mudateetiin nuu haaftiin jirti. Akka barreeffama kitaaba kanarra wanni si mudate. Barreeffama kitaaba kanarratti kitaaba tokko kisee barreessitu dhuunfaa kan keetii miti kan barreessitu akka hawaasaati barreessitu biyya gumaachita. Ati akka barreessa tokko responsibilitiin sir jiru dogongor seenaa eegattee akka dandeettu dubbiftee akka dandeettu qorattee istoorii tokko karra xiyyeeffatte qottee baaftee barreessitee hawaasa gumaachita. Hawaasichi immoo fudhatee bifa dookimantii ta'een hawaasa dhiyeessiteen duuba hawaasi fuudhee irra tajaajilamaa jechuudha. Seenaan kun dhalootarraa dhalootatti dabraa jechuudha. Kan godhuuf immoo waan akka salphaa ta'etti wanni akka salphaa tokkotti yaadamuu miti. Gaafa kan ta'etti ilaaltamaa kitaaba barreessuun artiilee gargara hojjechuun waan salphaa nama fakkaata. Ilmee dhiibattee dhalta caalaa si dhibuu danda'a jechuudha. Ilmee ani nama kitaaba qaroon bu'uuran durii akka ilmi kiyya jalqabaatti fuudhee ilmee hin dhalle malee kitaaba qaroon bu'uuran durii jechuun ilmi kiyya hangafaatti dhiibadhee dhalee jechuudha. Waan waliin ta'e beekaa jechuudha. Waliin rakkate jechuudha. Waan gargaraa heebba'ee muudannoon gargara heebba'ee jechuudha. Even maxxansarraa agaa ammaatti amma kitaaba kana barreessee gaafa barreessitu immoo deeggarsa gargaraa si barbaachisa. Humna qabaattee ittiin maxxansitu hin qabdu deeggarsi hawaasa si barbaachisa. Kanaaf immoo yeroo tokko afaan aduun barbaanne iddoon barbaanne dhaabachuun hin jira jechuudha. Iddoon barbaanne dhaabataa jechuudha. Kanaaf yeroo wayii maxxansa kitaaba kanaatiif deeggarsa gaafachuuf deemu. Namoota hedduullee gaafadhee namni hedduulleen si deeggara jedhanii waa tanaa galanii innaa fula tokko maaliin na mudate kitaaba akkana barreesse kitaaba kana akkana deeggartan barbaadaa naan jedhan xalayaa wayii naa barreeffame xalayaa kaan barreessite jechuudha. Odumaayyuu nan gaafatini namni wayii kitaaba qarama barreessitaa jedhanii na gaafate. Rakkinni ilaalchaa jira jechuudha. Kitaaba qarama barreessitaa. Kitaaba habarreessituuf ani kijibaaf barreeffamu kitaabii seena dhaloota gumaachuuf yookaan kitaabii an barreessillee bizinesi oriented miti. Bizinesi dhibiif yookaan daldala dhibiif miti kan barreeffamu. Seena hawaasa kana barreessita hawaasa gumaachite dhaloota dabarsita. Haa ta'u immoo namni akkasitti yaadne kitaaba kan maaf barreessita. Maqaan isaa maal? Bakka qorannoo gargara keenya galchee lakki kun maanta rakkoo qabu yoo na deeggarti na deeggarii bakka oma rakkoo qabu maali mata irra jala qabadhee birafee itti dhaabadhee ammallee gisee maxxansuuf jedhullee barreeffamuu ijoollee barreessitoota ta'e namoonni bilbilee kitaaba wayii barreesse maxxansuufi ijoo kitaaba wayii wanneedhaan maxxansaa beektaa kamitti uumamaa jechuuf itti bilbilee waan kaan gaafadhe. Innaani adumaayyuu gaafatinu kitaabeen barreessee dhina gaafate. Akkas jechuun na beekaa haa ta'u immoo ilaalchi namni sun sii qabu gadaanaa jechuudha. Kitaabeen sadarkaa kanaaf gaafa waan haaraa hojjettu tokko rakkinaaf bal'inni gargara keebbaatee dabarta sadarkaa sun muudannoon gargara na muudattee jechuudha taphachaa. Waan guddaa isaa. Baay'ee taaniin kitaaba kana yaa qortee
dhalootaaf yaa gumaachite akka garaan kan kifillutti kitaaba kana dhaloota birsii ga'e yookaan akkasitti dhaloota birnaa ga'e naa dubbisanii itti yaadda. Akka malee. Agayyaa doonitti. Maan jennaani sayi guyyaa boofa raga galgal gaadii dheetaa waan jedhu jira. Kan jechuun maaf jedhee gufuuleeni sa'aatii barreessuu jirtutti sa'aatii maxxansaatti istiipilee keessa si mudata waan gaafa kitaaba kun gurra hawaasa dura ga'ellee dhiqqoo wasittuuma si shakkisiisa. Kanaafiyyuu ani si badaa kitaabuma barreesse rakkoo qabamoo jechuun qoymoo kitaaba barreessuu sirrii miti moo shakkiin akkasiitiyyuu yeroo sun iyyuu waan natumamaa jechuudha. Kanaafiyyuu hawaasi ani kitaaba kan barreesse gumaachee fi akkas hin taane. Ani hawaasa akkas na simate, hawaasa akkas na jajjabeessa akka hin agarre. Akka hawaasaatti naman nam ka'ee jira. Haa taatu immoo bisa kitaaba barreessanillee namni kijiba jechuun akka kijiba barreessiti faattiillee namni wanni akkasitti si hubata adoo jiru hawaasi dubbisee koomentiin inni akka waliigalaa naa kennu kitaaba kan sadarkaa kanatti yaa barreessitee waan dhaloota gumaachitee qaroomii booraan durii dhugumaa qarooma booraan duriitii waan jedhanii quba naa galchanii moorali naa kennanii na hakkaasanii jechuudha. Akkas waan guddaa tasaa. Ta'an inni kitaabii kan keekuun inni kitaabii duun fakkeenya yoo madduree isa laalanii waliigalatti wanni sun inni madduree tana irraa fagaatu qabiyyeenis ka'ee jirti jechuudha. Kitaabii kan keekuun inni qaroon booran dureedha seenaa gootota ammaatti dabree akka booranii durii akkam akka hojjetee akka ammoo sun qofaa miti sadarkaa biitaan fin biitanaallee yookiin booranii nuquu hin qabu ibilleen jiraachuu isaatti dabree kutaa booranii Itoophiyaa keessa jiru Keeniyaa Itoophiyaa keessallee gaangabsiisee jiru waan kanattuu waan hedduu walitti qabatee dubbata kitaaba kun. Kitaaba hedduu namni maddurum isa sun irratti xiyyeeffate achi keessa yoo agartu waan ba'u miti. Amma kitaaba kan qabuun qaroon booran dureedha durii qofatti hin dhaabanne agarsiis dhufee gootota kalee nu bira laftanaa fedhee dhabamanillee darsee jira. Kitaaba kan akka qabiyyatan cufa walitti qabdee barreessuun kun akkam hin ulfaatu yookiin akkamitti akkas godhuu dandeettati. Ani akkasitti godhe tokkoffaa mata duree filannoon isaa qaroon booran duriiti. Qaroom jechuun immoo tokkoffaa artiin qaroom keessatti argama. Gootummaan qaroomaan hin deeggaramee gootummaa hin ta'u. Artiin qaroomiin keessa hin jirre artiin hin ta'u. Wantoonni hedduun buurii isa qaroomaa jechuudha. Namni qaroomii hin qabne, sabi qaroomii hin qabne eessallee gahuu hin danda'u jechuudha. Waan hedduu milkaa'inni dur jira, hedduusa qaroominatti fuuldur jira jechuudha. Fuuldur jiraachuu qaroomii. Kanaaf waan qaroon booran durii goo dubbattu tokkoffaan nama waa'ee argamirraa babal'insi daangaati. Akkuma daangaa ittiin eegataniyyuu mataan isa qaroomii nuuf keessa qabaa jechuudha. Booranii fakkeenyaaf liiban jira, dirree jira, saafa jira, waas jira, fuula gargara jira jechuudha. Even babal'atee aga naannoo Amaaraatti addunyaa tana kutaalee hedduu ka'ee jira jechuudha. Godaansaaf babal'inni kun adoo sirnooti isaa ganama gadi dhiisin sirna gadaa ittiin bulaa sirna qaroominaa deeggaran adoo fakkeenyaaf barumsa ammayyaa hin fudhatiin sammuu ammayyaawaa ta'e dhalatee sirna gadaa baasee addunyaa tana badhaasee artiilee gargaraa addunyaa tana ittiin jajuu dandeettu ittiin yarsuu dandeettu baasee gootota qaqqaalii akka jaatanii fa'aa dabbasa guyyoo fa'aa gootota akkana tana addunyaa tana gumaachee goototi tun immoo booraan kan bir dabartee addunyaa tanaaf sirna gadaa fakkeenyaaf ayyuun dabbasa guyyoo fa'aa qorataa fi aadaa seenaa dabbasa guyyoo fa'anii akka sadarkaalee biyyoota alaatti deeme seena barsiise seena
Oromoo Boorana qofa don ta'iniyyuu seenaa uummata Oromoo bakka bu'ee maqaa yaamsisu uummata Oromoo kan baay'ee jedhee barsiisee jechuudha. Kanaafiyyuu waan kan qofa namaa gumaachee wanni kun cuf qaroominatti waan kan godhee jechuudha. Kanaafi kitaabni toppikiin isaa akka waliigalaatti akkam ballachuu dandeettee jechuudha. Waan guddaa isaa. Dabri namni keenya nam waan akkana kitaaba barreessan kana yookaan kitaaba barreessan keessatti waan akkamitti akka jira waan jedharratti guddoon akka laalu xiyyeeffannoo waan kitaaba kana kennan. Guyyuun lama sadeen tokko laalanii labbuu sana fakkaata. Irreedduu yoo namatti laalu. Dabri nullee namummaa sun keessa keessa jechuudha. Xiyyeeffannoo namni keenya kitaaba barreessan kana ati akkamiin ilaalta akkam kennuufi qabanee itti irreetti. Akka waliigalaatti iyyuu hawaasa nu keessa dhalannee guddannaa Boorana sirna gadaatiin bul naannoo gammoojjii Itoophiyaa jiru kan qofa don ta'iniyyuu akkuma waliigalaatti iyyuu faranjii waan jette Afrikaa yoo dhossuu barbaadde kitaaba keessa dhossitaati. Kitaaba keessatti maal jennaan barbaadeen argu riifar godhee kitaaba dubbisu kitaaba keessa wal dhossitaa waan inni kitaaba keessatti dhokate narginu akkas jechuun akkuma waliigalaatti iyyuu wanni siin jechuun guba kitaabni dubbisuun hin jiru aadaan dubbisuun hin jiru. Kitaaba kanammaa yeroo hedduu footoo waliin ka'uu fi ittiin mul'achuuf malee amma dhufanii footoo waliin ka'anii kitaaba kana keessa dunni si abaareellee dunni si laallifatee namni tokkollee hin beeku. Footoo waliin ka'anii post godhani. Kunin immoo maal fidee bara fidee nami qabatamaan yeroo hedduu hin fakkeessa. Fakkeessuun kun immoo akka kitaabiin dubbifamu akka nami kitaaba kana jechuun fuulumisa kan irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Kanaaf nami amma kitaaba kan keessa isaa hin beekne qaroon Booran dureedha. Nami hedduun koomentii jalatti waariyoon kitaaba qaroon Booran duree akkana balleessaa hawaasa gumaachuuf dhufuu jira. Maani kitaaba Booran ammoo wadanii si gaafate jalatti. Gaafa akkasii anam wanda akkasii anam mudate Booran ammoo akka kitaaba kun qaroon Booran ammaa of keessa qabaachuu buurii qaroomii Booran ammaa tan jiruuf iyyuu Booranii durii seenaa hojjechuu isaatiif ta'uu isaa jiddu galeessuudhaan tilmaamanii jechuudha. Kanaaf iyyuu rakkina kana jiraachuu. Rakkina kana waan guddaa tasaa. Tasaa kitaaba kana kitaaba barreessuun dadhabbii guddoo akka qabdullee hin beekna. Agartee kitaabni kunini barreessuun kunini dadhabbii isa hin beekna faayidaan irraa argattu Faatimaan jira. Tokkoffaa kitaabni see barreessitu. Reefu siin jedhee jira kitaaba irratti hangisee barreessillee amma biizinesi orientii daldal dhibii as keessan eegadhu jiru. Haa ta'u faayidaan akka dhuunfaatti kan argadhu yoo jiraate hawaasi kitaabii ati barreessite hawaasa birga'ee hawaasi sii dubbisee yaada kan kee uummata biratti foomuun isaatiif milkaa'ina gurguddaa dhiyaate. Faayidaan argadhu hawaasi fayyadama ta'ee kitaaban barreesse harkatti na wanni goone kitaaban barreesse kitaaba dhalooti bori irra wabaratu dookimanta dhaloota bori maqaa hiyyaa yaamsisu kitaaba bori maqaa hiyyaa yaamsisu jechuudha. Kunini faayidaa ani irraa argadhu akkasitti herregaa faayidaa guddoo irraa argadhe. Waan guddoo tasaa waan kitaaba si keessa waan. Daawwattoota Daa'imtuu Miidiyaa kitaabii qaroon Booran duree kitaaba kana kitaabni kunini waan agar hin jedhamne kee jira. Ani kitaaba yoo amma barreeffam keessa kitaaba kana jaaladhe hin qabu. Kitaabni kunini waan durii Booranii feetu seena janna jaba Booran durii dabri agammaatti akkasumas artii Booranaallee waan hedduu. Kanaafuu kitaaba kana bitadhaa dubbisaadha. Namni hedduullee ingise hedduu kitaaba kan keessaan akka malee nagaa fuudha. Madda kitaaba kanaallee daawwattoota kana durii bitatee yaada. Kitaaba kana jechuun nallee akkasuma nagaa badanii. Akkas. Isa boo kitaabatti barreesse geejjibaallee gite gara ammaa fi arginu. Guyyaa miishoo gadi hin gaddaalee namni tokko kitaaba kan nagaafate ture. Alleen tokko chaan qaba tokko jibbaadhee galuu dadhabee. Kanaafuu waan kitaaba kan lakkoofsaanii koppii jechuun nagaa barbaachisa ta'e hin goone haa ta'u immoo sa'aatii naniyyuu dhabee ergifadhu jira. Kanaafiyyuu namoota kitaaba barbaadanii fi
iddoo isaan jiran ilaalee akka godhee qaqqabsiisuu ni danda'a. Print godhee illee yoo ta'e even print godhee iyyuu hin dhaqqabsiisa rakkoon qabu hin dhaqqabsiisa. Waan guddaa tasaa. Kanaaf daawwattoota namni kitaaba kan barbaadan hara daa'imtuu miidiyaalee nu dubbiftanii isaan wal isan garsiifna kin argatan isani godhullee nullee ni malchina. Nami jaalatan kiisaan nu dubbisa tuntaan gamartii dabar. Ati barreessa qofaa miti artistii illee gamartii kanatti yoo dhufne sirba kan keessa sirbii jalqabaa fuula. Akkana yoo. Sirbi kun ini ijoolleen ittiin hedduun sirballee yoo sirbitu viidiyoo malee gadhiifti. Ati gisee sirbisuuni sirballee si jalqaba ammallee viidiyoo waliin hojjette. Gara sirba dhufne sirbi suniini waggaa afurna fakkaatee gibaafte. Waggaa afuriin dura sirbi suni yoo baaftu sirbi jaalalaati. Uumiin dargaggummaatullee jaalalii qabdi. Yoo jaalalatti qabee jaalalii fakkaatee seettu moo hojimatti itti sin akmoo akkam maduu. Akkuma reefu siin jedha haani artii xiqqoo beektaa artii bira taalentii wayii gisee umurii dargaggummaa kana geetu wanni uumamaa sahee jira sahee isaa baatii gamti beektaa waan kana jira gaafa waan kana jetti duuba beektaa waan ka'umsa godhatu jira waan irratti hojjetu jira ani achi keessa sirba jaalalaati fuulaani sirba jaalalaati gaafa sirba kan baasu gaafa hojjetu wamwayii buuru godhata beektaa artii yoo sirbitu saayidii fakkeenyaaf jaalalaa yoo iyyuu taatu jaalala jetti galees godhattee akkamitti akka sirbitu akkamitti akka gurra hawaasa sirbichi ga'uu danda'u kallattii akkasii qabataa jechuudha. Ani immoo sirba hawaasa fayyaattiin tajaajiluu fi sirbicha sirbee hawaasa gumaacha. Haa taatu immoo keessi isaa amma namni hedduun amma fuula namni naannoo illee hin jiru. Amma atini fuula faarsitee maali taatee maali fuula tiyyaa deemnu maali dhaliisee. Nagaa fatanii jiru. Intala waliin sirbitanii intala waliin sirbitan sun jaallatamoo intala jaalatu maqaan kuulamoo mucaan intala faasa haalee dhagee maqaan iyyuu sadarkaa sunti maan ta'e deemee jechuudha. Kanaaf silaa gisee artii hojjettu irra dhaabattee hojjettaa malee haayootiin jaalaltilee kee jiraachuu dandeetti. Haa ta'u garuu moor sirba hawaasaa dhiyeessuu jechuudha haayootiin. Malee silaa nama jaalatu wanni ati hawaasatti baaftee taarifattuuf dhibii hin jiru. Oromoon beektaa safuu qaba keessatti sirni gadaatiin guddannee adoo gufee nam jaalattellee baaftee itti taarifattu. Arreessi guddaan kun artumaa waa'ee hawaasa gumaachuu jechuudha. Gadaa wargaara gaannet walutuuf deenjet gadaan wantee gaatis munateen waa qabballis hinjabeessan eenyummaatiyya lallabee dhageessisa addunyaa.